Ashama harka fuudhee hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii jirtu jabaattu akkam nan badee miti samuuna kana badeen ta'e madeebiera har'a waan ajaa'ibaa wayisin affeera hordoftoota kiyya hagadhumaatti na hordofaa warra maatii kiyya hin ta'in immoo maatii kiyya ta'a sabiskiraayib godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha har'a hiibboon isin gaafadha mammaaksis jira yaada keessan hundumaa koomantii jala naaf kaa'aa warroonni na hordoftan koomantii jalatti naaf barreessaa deebii keessanis yeroo viidiyoo lammataaf irratti immoo deebii keessan bakka tokkottiin isiniif deebisa isin immoo koomantii jala naaf kaa'aa yaada keessan hundumaa warra deebii qabdanis koomantii jala naaf kaa'aa viidiyoo dhufurratti immoo bakka tokkottiin isiniif deebisa jechuudha kanaaf isinitti illee baay'isuu tokko yookaan lama caala isiniin gaafadhu sorkollee isiniin gaafadha jechuun hibboo qofas miti oduu duriillee isiniin gaafadha har'a oduun ta'in yeroo viidiyoo kaan irratti jechuudha kanaaf na hordofaa isiniin jedha akkas jedha hibboo jedha hibba jedhamu tire akkas jedha manatti fakkaate akkasii tire iddoo gurgurellee isin asirreessitu waan ta'eef namni Itoophiyaa jiraatu tokko sirriitti keessatti ilaalate xiinxalaa maal akka jechuuf deema namni Itoophiyaa jiraatu tokko maaliif eektiraatti hin awwaalamnee jedha namni Itoophiyaa jiraatu tokko maaliif eektiraatti hin awwaalamnee jedha deebii keessan immoo koomantii jala naaf kaa'adha gaafii lammaffaa namni tokko akkamitti hirriiba malee namni tokko akkamitti hirriiba malee guyyaa 20 turaa jedha namni tokko hirriiba malee akkamitti guyyaa 20 turaa isiniif galee irraan isiniif deebi'a namni tokko akkamitti hirriiba malee guyyaa 20 tura guyyaa 20 tura isiniif galee deebii keessan immoo koomantii jala kaa'aa gaafii ajaa'ibaa takka isin gaafadha namni hunduu deebisuu qaba gaafii tana namni hunduu hin beekanatti fakkaate namni hin beekne hin jiru gaafii salphaadha abjuun bara beelaa maal jetti gaashidha abjuun bara beelaa maal jetti kanaaf deebisa kana gaafii kana namni kamiyyuu hin deebisa jedhee tanan abdadha gaafii salphaadha yeroo baay'ee abboonni keenya hin jedhu yeroo baay'ee namni akka namni barumsa baratellee barumsa irrattillee wanta akkanaa kun hin jira kanaaf namni kamiyyuu hin deebisan jedhee yaada isa dhumaa kana namni kamiyyuu hin deebisa jedheen isiniif yaada jabaadhaa deebisaa kan biraas hin gaafadhamoo hin gaanatti fakkaatee har'aaf isinitti baay'ata yeroo dhufutti immoo kanaa olitti isin gaafadha jechuudha sirriitti isin gaafadha jabaadhaan isin jedha nagaannaaf oolaa ayyee isinan jaaladha sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa laayik sheer godhaa na jajjabeessaan isin jedha ashamaa harka fuudhee hordoftoota kee akkam jirtu nagaa keessanii jirtuun isiniin jedha akkam har'illee viidiyoo bareeddota kan isiniif qabee dhufaa jira bareedaa ilaalaatti booraa bashannanaa baay'ee namatti tola
yaada keessan immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Warri haarawaa taatan immoo sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Kan maatii koo taatan immoo laayikii tuqaa sheer godhaa. Galatoomaa isiniin jedha. Warra dhuftanii na wajjin bashannanuu feetan immoo kooftanii bashannanuu hin dandeessuu. Kottaan isiniin jedha. Kun iddoo bashannanaati. Kottaa bashannanaa warri bashannanuu feetan.